Akkam qarree jirtu yeroo jiraala gatitee hundumtuu dhufee qarreen jirtu yeroo jirtu kabajamoota qeerroo qarree bagana gaafattanii galatoomaan isiniin jedha. Kanattaan sun kan hin dubbachuu barbaadu har'a guyyaa dhaloota hiree Abujabbaar Huseenidha. Guyyaa kana hanga gootti baay'ee natti ulfaatee ture akkamittiin hin dabarsaa jedhee of dhoksuus eessa dhaqee tokkodhaa ishee kan godhaa baay'ee natti ulfaachaa ture hanga guyyaan kun ga'utti jechuudha. Achi yaadee kan maaliif natti ulfaatee guyyaa kana kan kabaju abbaa isheetii dhaabatee yeroo hundumaa dhaabatee kan kabaju itti dabaluu ishee baay'ee natti ulfaatee ture hanga guyyaan kun ga'utti. Ji'a lama jedheen bo'uutti ka'ee maaliif guyyaa kana kan kabaju abbaa ishee ture dhaabatee duukaa shubbisee ganaa ji'a lama taafee jedhee ofii eegalaa dhaabatee shubbisee uummata keessummeessee kan wajjin kabaju abbaa ishee ture guyyaa kana akkam godheen eegaa eessa dhaqu eessa dhokadhu jedheetu yaadaa jiru akkuma waadaa naa galanii qeerroon Adaamaa garee urjii Oromiyaa jechuudha. Kana gidduutti dhufanii kana gaafa mari'adhuuni nuu jirra miti jedhanii turan gaafa abbaan ishee du'ee dhufanii hiree amaanaa sitti kennu hin beekan ijoollee kana gaafa abbaan ishee du'u dhufanii hiree amaanaa sitti kennu dhufne hiree si waliin akka guddisnu waadaa sii galu dhufne sa'aatii 24 si waliin jirra hiree si waliin guddisna bakka abbaa ishee si waliin guddisna naan jedhanii waan turaniif kana gaafa mari'adhuuni nuyi jirra isin dhaga'amu kana caalaa goonaaf jechuudhaan baay'ee itti yaaduudhaan qindaa'anii urjiin Adaamaa kuni itti yaaduudhaan guyyaa ishee kabajuuf asitti argamaniiru. Kana duwwaa miti gaafa rakkoo hunda na bira dhaabatu ijoollee ilaaltanii umuriin isaanii gana fakkaata garuu yaadni isaanii guddaadha. Erga abbaan ishee du'ee na bira dhaabatu na jajjabeessu rakkoo na duukaa qoddachaa jiru kunoo har'a gammachuus na duukaa qoddatanii hiree ni gammachiisna seenaa goonaa guyyaa dhaloota ishee jedhanii bareedanii haala kanaan asitti argamaniiru galatoomsadha baay'ee galatoomaa jiraadha akkasumatti akka tokkummaa keessan kanaan naa tursanni isinitti himaa adaraa homtuu isinin jijjiirin isinin jedha hin jijjiiran kan isinin jedha tokkummaa keessan cimsaa isinin jedha baay'ee galatoomaa isinin jedha. Kanattaan suudhaan yeroo qophii kana asitti qopheessuuf PJ dubbisuuf dhufnu abbaan PJ fi haati PJ yeroo haasofsiisnu abbaan hiree yeroo hundumaa akka mana isaa asitti gatatee deema daa'ima isaa duruu mana isheef yeroo hundaa asitti gateeni deema bakka hojii isaa asuma oolti asumatti qabachaa oolti anis kana keessatti hirmaachuun qaba giddeetaatu narra jira keessatti hirmaadha baay'een gammada jettee haati manaa PJ abbaan PJ obbo Zakkaariyaas Bazzuu baay'ee naa galatoomfadha haadha PJs naa galatoomfadha ispoonsara nu godhanii isaanis kana keessatti gahee guddaa qabu. Baay'ee galatoomaan siin jedha ulfaadha baay'ee gammadeera gaddaan oolanisee baay'ee gammadeera baay'ee galatoomaan siin jedha kanumaan siin jedha ulfaadha. Haadha hiree guddaa galateeffannaa tokko akka